jaalalli waaqayyoo nin wajjin har'as inni jiru darbes inni jiraatu gaarummaan waaqayyoo bara baraan hin dubbatama. Inni kun immoo nagaansaa dabalee ammas isiniif haa ta'u nagaan waaqayyoo gaafa hundumaayyuu akka nu wajjin ta'uudhaaf akka nuuf ta'uudhaaf gaafa hundumaayyuu jaalalsa qabaachuutu gaariidha. Kanaaf Kiristoos wajjin ta'uudhaaf Kiristoos nu wajjin ta'uuni Kiristoosiin kadhachuun keenya murteessaadha. Dubbii sagalee waaqayyoo kana dhaga'uudhaaf waaqayyoon hin kadhanna. Yaa waaqayyoo ati jiraataadha. Waan hundumaa akkati dandeessu nan beeka. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbiin waaqayyoo kuni hidhaa hiika. Dubbiin sagalee waaqayyoo kuni birmaduu nama baasa. Nagaa namaa kenna. Fayyina bara baraa baata. Jaalala keenya qaba. Nu barbaada. Nu argata. Dhibee keenyaaf furmaata. Kanaafiyyuu dubbii sagalee waaqayyoo kanaaf hin kadhanna. Yaa waaqayyoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Harki kee yoo nu wajjin ta'e, ijji kee yoo gara keenya ilaale, jaalalli kee gara keenya yoo ta'e, yoo gaaffiin keenyi si bira ga'e, yoo iyyanniif boochi keenyi si bira ga'e, sirraa malee kan biraarraa furmaata tokkollee hin argannu. Furmaata saba kanaa, furmaata biyya kanaa, furmaata biyya keenyaaf akkati taatu sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhanaa hiikamu. Galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Mata duree Yesuus nagaa kenna kan jedhu irrattan dubbadha. Yesuus nagaa kenna. Yesuus nagaa kenna. Yesuus Kiristoos nagaa kenna. Yesuus Kiristoos nagaa kennuun isaa namni akka jiraatuuf Yesuus Kiristoos nagaa kennuun isaa nagaan qaba jedhee namni keessaa akka mallattoo jaalala waaqayyoo kan inni qabaatuudhaaf gaafa hundumaayyuu keessi namaa keessa eeyyamamaa ta'ee Kiristoosin argachuudhaa qaba. Kanaafiyyuu Maatiyos boqonnaa 8:1 kaasee dubbii sagalee waaqayyoo kana argina. Dubbiin sagalee waaqayyoo kuni fedha namtichi lamxaa'an yookaan immoo namni lamxii qabu kuni Kiristoosin fayyuu barbaada. Kiristoosin argachuu barbaada. Kiristoosin birmaduu barbaada. Kanaafiyyuu barbaachi nama kanaa waaqayyoon argachuudha. Sababni isaa lamxaadha. Kiristoosin fayyuu barbaada. Fayyinni kun immoo nama biraa akka hin argamne tokko beeka. Namni kun maqaansaa kan namni ittiin beekuu fi dubbii sagalee waaqayyoo Maatiyos boqonnaa 8:1-3 gaafa laallu namni kun maqaa kan biraa kan ittiin argamne lamxaadhaan beekama. Namni lamxaa ittiin jedha. Lamxaa ta'uyyuu malee lamxaan kun maqaa ta'eeraa fi dhibeen kun maqaa ta'eeraa fi garuu waaqayyo keenyi inni nu jaallatu namni waa tokko harki nama waa tokko gochuu dandeenye harkisaa waa gochuu ni danda'u kuni harkisaa waa tokko gochuu ni danda'u kun anaaf si far'ayyuu maqaa gadhee nurraa dabarseera. Dukkana nurraa dabarseera. Maqaa yaraa nurraa dabarseera. Kosii nurraa xarageera. Namni kun garuu fala nama biraa waan tokko akka hin qabaanne beekeetu waaqayyoon barbaada. Waaqayyoon barbaada. Waaqayyoon barbaadachuun nagaa qaba. Waaqayyoon barbaadachuun nagaa argatu. Waaqayyoon barbaadachuun harka waaqayyootiin tuqamuun ija waaqayyoon ilaalamuun fayyina waaqayyo bira namaa fida. Namni kun lamxaadha. Akkas jedheetu gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhata ture. Yoo fedha kee ta'e na fayyisi ittiin jedha. Yoo fedha kee ta'e jechuun kun keessa isaa keessatti jaalala guddaadhaan guutameetu jedha. Keessa isaa keessatti Kiristoosiin barbaadeera. Yaada waaqayyoof keessatti qabateera. Lamxii kanarraati maqaa gadhee kanarraa jijjiirachuu barbaadeera. Kanaafiyyuu maqaan kun wajjin ture. Maqaan kun wajjin jira ture. Waaqayyo garuu hannamni hin dandeenye kana hannamni maqaa lamxaa jedhetti waamu kana maqaa geddare akkas jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos inni nu jaallatu kuni. Akkas jedhe fedheera fayyittiin jedhe. Fedheera fayyittiin jedhe. Namni kun yoo fedha kee ta'e na fayyisi, yoo fedha kee ta'e birmaduu na baasi, yoo fedha kee ta'e maqaa kana jala na baasi, yoo fedha kee ta'e kan irratti dhiisiin, yoo fedha kee ta'e na jaallata yoo ta'e anaan dukkana keessaa yookaan immoo maqaa yara kana keessaa laaqiin sochoon yookiin nama qabatu kana keessaati akkati na baastuun barbaada, akkati tarree namootaatti na dabaltuun barbaada jechuun isaan olle. Kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos immoo warra waa'ee isaaniif namaaf dadhaban warri namni waa'ee isaanii dadhabe warra fala dhabaniif warra gadadamoo warra rakkataniidha warri
karaa ta'anidha warra jaamaadhaaf waaqayyo dhufee yeroo inni harka isaa biraan ga'u yeroo ija isaatiin ilaalu namoonni lamxaan fayyanii namni kun kanaa booda hin fayye lamxii isaarraati qullaa'eera. Lamxii isaarraa qullaa'eera. Fayyiteettattiin jedhe waaqayyo. Fayyiteettattiin jedhe. Fayyuun kun waaqayyo moofaa rakkina yookaan cubbuu wanneen garagaraa albaa'ummaa wanneen garagaraa irraatii dabarseera. Dubbateetu waaqayyo irraa dabarse. Fayyiseetu waaqayyo irraa dabarse. Bara nama kanaaf fide waaqayyo. Kanaaf waaqayyo fayyuu keenyaaf jaalala qaba. Waaqayyo fayyuu keenyaaf sagalee qaba. Waaqayyo isa kaleessa keessa tarkaanfannee keessa dabarree Kiristoos fayyisaadha akkanutti jennuudhaaf Kiristoos nagaa keenyadha jechuudhaaf waaqayyo waa'ee keenyaaf akkanutti fayyinee jiraannuudhaaf jireenyi keenya fayyaa akka ta'uudhaaf waaqayyoof hin danda'ama kan namaaf dadhabame. Waa'een nama kanaa waaqayyoof danda'ame. Waa'een nama kanaa waaqayyoon ilaalameera. Kanaaf iyyuu isaa Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 30 hanga 34 irratti immoo namoota karaa irra taa'uudhaan yookaan immoo Kiristoosin eeganii Kiristoosin barbaadanii karaa dura ta'anii namoota lama jaamummaadhaan yookaan immoo ijji isaanii jaamaa kan ture waa tokko arguu kan hin dandeenye waa tokko hubachuu kan hin dandeenye deemanii boochoo galuudhaaf kan yaadan yookaan immoo kallattiin namoonni illee tarreetti agarsiisaniidhaaf garaa isaanii ga'uu kan hin dandeenye ijji isaanii jaamaa kan ture waaqayyoon eeggatu. Waaqayyoon eeggachuun nagaa namaa fida. Waaqayyoon eeggachuun ija namaa bana. Waaqayyoon eeggachuun fayyina fida. Waaqayyoon eeggachuun toora irra jirurra nama deemsisa. Toora nagaarra nama deemsisa. Jarri kuni karaatti ba'anii Yesuus Kiristoos asirraan darbaa dhaga'anii Yesuus Kiristoosin eeggatu turani. Yesuus Kiristoosis immoo akkasittiin jedhe. Yesuus Kiristoos immoo akkasittiin jedhe. Ijji isaanii akka banamuudhaaf sagalee jarreen kanaaf waaqayyo qaba. Ijji isaanii akka banamuudhaaf waaqayyo Yesuus Kiristoos jarreen kanaadhaaf sagalee fayyinaa qaba. Jarreen kanaadhaaf ija isaanii banuudhaaf waaqayyo jaalala qaba. Har'ayyuu wanneen naaf hin danda'amu jettanii karaa teessanii waaqayyoodhaan kan eegdanii. Wanneen firaaf hin danda'amu jettanii karaa teessanii waaqayyoon kan barbaaddanii. Wanneen naaf firaaf hin danda'amu wanneen garagaraadhaaf qabeenya koodhaan hin danda'amu beekumsa koodhaan hin danda'amu yookaan immoo wanneen garagaraadhaan hin danda'amu jettanii falatti dhooftanii kan waaqayyoon utuu barbaaddanii karaarra teessanii Kiristoosin kan eegdan Kiristoos isin bira hin darbu. Kiristoos isin bira hin darbu. Nama miti Kiristoos jammaa keetti si dhiisee si bira hin darbu. Si ilaale si bira hin darbu. Kiristoosii waan inni namarraatti adda ta'e tokko harki waaqayyo yeroo si bira ga'u ijji waaqayyo yeroo si ilaalu waaqayyo gara kee gaafa ilaalu jaamummaa keetu banama. Jarreen kanarraati waaqayyo ija isaanii bane. Jarreen kanarraati waaqayyo bara jaamummaa dabarse. Jarreen kanarraati waaqayyo bara dukkanaa bara karaa ta'anii bara ilaalu karaa ta'anii gara ilaalu waaqayyo irraa dabarse. Kanaaf ijji isaanii akka banamuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoos ija isaanii baneera. Har'ayyuu yaa obboleettii koo, har'ayyuu yaa obboleessa koo, waaqayyo kan sitti cufame sirraa bana, kan sitti dukkanaa'eef si ibsa. Akkas jedha Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa dubbifnu akkas jedha sagalee waaqayyo. Dukkani limixiin lafa nuffisa siif garuu ifni kee baheera. Kanaafiyyuu kan ibsittiin jedha. Barri dukkanaa jiraachuu danda'a. Barri callabbaa yookaan immoo barri hadheeffamuuf yookaan barri dukkanaa karaa darbaa dhabanii jiraachuu danda'a. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos Isaayyaas boqonnaa 60 kanarratti dukkani limixiin lafa uwwisa siif garuu ifni kee baheera. Siif garuu nagaan sii argameera. Siif garuu nagaan sii dhufeera. Barri sii dhufeera, guyyaan sii dhufeera. Kanaafiyyuu yeroo guyyaan sii dhufe kanarratti taa'uun akka sirra hin jiraanne kaatee wanta sii kenname, wanta sitti laatame, wanta kaatee ibsuudhaa qabdu jaalala waaqayyoo kana ibsuudhaa qabda. Jarreen kanaaf fayyinni ta'eera. Fayyinni isaanii kuni ijji isaanii jaamaa ture. Jireenyi isaanii iyyuu mirkaneessa gaafa ijji isaanii banamu jarreen kun jaamaa turanii. Jarreen kun hin argan turanii. Jarreen kun karaa taa'uu turanii. Maqaa baay'ee qabaachuu danda'u. Kanneen kana fakkaatan baay'een jiraachuu danda'u. Jarreen kun karaa taa'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu gaafachirraan darbu jarreen kanarraati ija bane bara dukkanarraa dabarseera. Ifatu mul'ateefi. Ifatu argameefi. Ifni immoo Kiristoos nagaan immoo Kiristoos. Hannamaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama. Handaanoon hin nyaanne, hambiriin hin nyaanne, hambiyyi yookaan immoo lammii firiyyaan namaa gochuu hin dandeenye. Han ilaalee nama biran dabarre,
Yesuus Kiristoosii jarreen kana bira ilaalee hin dabarre fayyiseera. Waaqayyo fayyina. Waaqayyo nagaadha. Waaqayyo jaalala. Kanaaf akkasin jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin jilbeeffattee arguu dadhabdee ilaaltee arguu dadhabdee hiixattee qabachuu dadhabdee kadhattee argachuu dadhabdee deemtee fiigdee bira ga'uu dadhabdee akkasin jedha yoo fiigdellee karicha qajeelarra fiiguu yoo dadhabdellee suksukuun karicha qajeelarra suksukuu yoo dadhabdellee dhaabbattee karicha qajeelarra dhaabbachuu yoo dadhabdellee teessee karaa qajeelarra hin jallatiin waaqayyo karaa qajeelummaa sanarratti si argata. Waaqayyoon yeroo eegdu karaa qajeelummaadha. Waaqayyo yeroo barbaaddu karaa qajeelummaatiin waaqayyo karaa sanarratti si barbaada. Kanaaf iyyuu akkas jedhee fakkeenya kana dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harritti ishee hidhamtee jirtu sana ishee faachii yookaan immoo wanneen garaagaraa itti qubatee rakkoo ishee yookaan immoo dhimma ishee kana irraanfatee wanneen garaagaraa kallattii garaagaraa waraansoo garaagaraa kan isheef gochaa jiru kana hiikaatii fida ani immoo dhimma biraa qabaa. Beektaa waaqayyo akka dhimma sirraa qabu yaadatteettaa waaqayyoon eegaa jirtaa karaa waaqayyo irra teessee waaqayyoon barbaadaa jirtaa jilbeeffattee waaqayyoon barbaadaa jirtaa gara waaqayyo ilaaltee jarri kuni waaqayyo sirraan dhufaa Yesuus Kiristoos sirraan dhufaa beekanii eegaa jiru. Mana waaqayyo keessa jiraachuun jaalala waaqayyo keessa jiraachuun waaqayyoon barbaadachuun waaqayyoon eeggachuun gaaf tokko gara qajeelummaatti gara fiigichaatti gara birmaduutti gara mootummaa waaqayyootti nama dabarsa. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos harritti hidhamtee jirtu kanarratti dhimma qabaachuu isaan ol hiikaa fida anatu dhimma irraatii qaba. Hiikaatii fida anatu dhimma irraatii qaba. Wajjiniin dhimma qaba. Wajjiniin karoora qaba. Wajjiniin hojjechuu barbaada. Seenaa geeddaruu barbaada. Waaqayyo seenaa kee geeddara. Kaleessa akkas kan hin turre kaleessa kan akkas taates waaqayyo akka akkas hin taane barbaada. Isa amma keessa jirta yoo ta'es immoo keessaa si baasu waaqayyo barbaada. Anaanis waaqayyo kana keessatti na barbaada. Siinis waaqayyo kana keessatti si barbaada. Kanaaf iyyuu haala jirtan keessa dhaabbattanii iddoo waaqayyo sin jaallateef iddoo waaqayyo sin eegutti argamuudhaaf karaa waaqayyo irra dhaabachuu waaqayyoon barbaadamu waaqayyoon barbaaduun gaariidha. Warri waaqayyoon barbaadanii badaniin beekanii warri waaqayyoon barbaadanii Kiristoosin arganii beeku warri waaqayyoon barbaadanii nagaa arganii beeku warri waaqayyoon barbaadanii jireenyi isaanii haareffameera warri waaqayyoon barbaadanii manni isaanii fayyeera. Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 21 hanga 24 irratti yeroo laallu Yaa'iroos nama waaqayyooti yookaan immoo isaa tikituu yookaan immoo luba waldaa kiristaanaadhaa fi namni kun nama waaqayyooti. Namni kun nama waaqayyooti. Nama waaqayyo jaallatedha. Nama mana waaqayyo keessa jiraatudha. Namni mana waaqayyo keessa jiraatu. Namni waaqayyotti kooluu galee. Namni waaqayyo irratti of gate. Namni mana waaqayyo keessa jiraatu. Sanyiin isaa hin badu. Dhugaan isaa hin badu. Waaqayyoon eega. Waaqayyoon argata. Haalli yoo xulfaate xulfaachuu baatellee gaarummaa waaqayyootu irraati mul'ata. Namni kuni nama waaqayyooti luba waldaa kiristaanaati. Haa ta'u iyyuu malee waldaa kiristaanaaf yookaan hojii waaqayyoo makanatti otuu jiruuti hin tallisaa Yaa'iroos kuni dhukkubsattee namoonni dhukkubsattee waan ta'eedhaaf namoonni fidanii dhaamsa kana Yaa'iroositti himu turani. Yaa'iroositti dubbatu turani. Yaa'iroos intalli isaa kun dhibamte yookaan dhukkubsattee gaafa dhaga'u gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin kadhatee barbaadee intalli koo dhukkubsatteetti waan ta'eedhaaf na wajjin galtee akkatti na wajjin galtu nan barbaada jedhe Yaa'iroos gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaan. Kanaaf iyyuu Yaa'iroos nama waaqayyo waan ta'eedhaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin kana barbaadee mucaan isaa dhibamteetti waan ta'eedhaaf baay'ee dhiphatee ture. Mucaan kun miidhamuun irra hin jirtu jedhee Kiristoosii yookaan Yesuus Kiristoosiin kadhatee mana isaatti fudhatee galuudhaaf jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa otuu deemaa jiranii. Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa otuu deemaa jiraniiti dubartittiin isheen waggaa 12 dhiigni ishee
lola'ee yookaan immoo ogeessota biraa yookaan dooktarii wanneen garaagaraa biraa fallishee dhibee kuni otuu wajjiniin deemaa jiranii sona baay'een otuu deemaa jiraniiti arganii itti dhuftee gooftaan Yesuus Kiristoos kuni fayyisaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos kuni nagaa kenna. Waan ageessees waan amanteedhaaf ani namootuma baay'ee danuu jiran kana keessaa hiixadhee mallee shaashura wayyaasaa yoo tuqe fayyinni kun naaf ta'a, nagaan kun naaf ta'a, dhibee koorraa fayyuu nan danda'a jette murteessite keessa ishee keessatti amante guutamte abdii godhatte keessa ishee keessatti Kiristoos Yesuus Kiristoos kun hinna fayyisa. Kan namni dadhabe kan namaaf hin danda'amne rakkoo bara dheeraa rakkoo nama biratti illee naaf dhibame rakkoo fira biraa naaf dhibame rakkoo dooktaree garaagaraa biraatii naaf dhibame kuni Kiristoos biraan naaf argama. Kanaaf iyyuu namtichi kun yookaan immoo gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaadha waan ta'eedhaaf shaashuruma wayyaasaallee sona baay'een jiran wajjin jiran kana keessaa karuma duubaallee wayyaasaa yoon tuqee nan fayyaa jettee amante. Kanaaf hiixattee karaa duubaa shaashura isaa yookaan wayyaa Yesuus Kiristoos hin gaafa isheen tuqxu gooftaa Yesuus Kiristoos keessaa nagaan adda ta'e yookaan immoo isaa fayyinni tokko keessaa bahee nama kanaaf ta'e.